raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. أنت الله يا رب النجيسا نفطر مدون باسم تكيسا أنت الله يا رب النجيسا نفطر مدون باسم تكيسا بسم الله الرحمن جدين جلك بدي الحمد لله سقلت فدي دامستكم قبا يا ربي نافدي أجمع في أسي ولتقردي أجمع في أسي ولتقردي كلام بريسي سقلين دبدي يا ربي نافدي قما جهواسا نفطر مدون باسي لاكسا يا الله سمي تربا والقبة تاسسي يا كالنبي يونس قرى جوتي باسي نبي الله إبراهيم إبدا يساف تاسسي بردا وسلاما كيسا ديمسيسي حقا قبدا فانسي فارسي يا إلهي ندقيسا لمي كنيا نفاسي لاكيسا يا رحمن نوف رحمتي ثم كدتاتينيا هركما كيجرا فرمان رب kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajni fi jaalalli keenya akkasuma salaamtaan teenya qilleensa irraan qaxxaamuree lafti jirtan maratti sinaa ga'u. Akkam jirtan nageenyi keessan tassaa xiqqaa guddaan nagaa baddaaf gammoojjii nagaa fayyaa jirtu jajjabaatu uggitu nagaa qabdu. kan nagaa hin qabne nagaa rabbi isiniif haa kennu. kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaagalata galfadha. sagantaa keenya guyyaa roobii bitoontessa 17 barkuma 2021 walitti deebinee jirra. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kan isin waliin ta'an hoo calla. egaa dhaggeeffattoota raadiyoo madda nageenyaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana haalli biyya keenya keessa jiru haala ulfaataa irra jira. biyyi teenya qarree gubbaa jirti. bowwaa dhaquudhaaf waan taateef kana sababii ta'ee biltsiqinna. kanatti aansuudhaan akkuma beekamu uummanni biyyattii sanitti kaansarii biyyattii tahee biyyattii keessatti rakkoo uumaa jiru nafxanyoonni amaara. kanaaf yeroo ammaa kana kaaba oromiyaa godina walloo keessatti rakkoo adda addaa uumaa jiran haaluu bara lama akka har'aa bahachuudhaaf wanni isaan harkan naqan hin jiru. uummanni keenya haala deemaa jiru kanarraa waan hin quufeef obsee waan hunda ijaan ilaalaa jira. garuu amma hammaattee jirti waan fakkaate waan taheef uummanni keenya inshaallah waliif dirmatuu qabaa, walii jabeessuu qabaa. waan amma deemaa jiru kana haala irra aanuu wal mari'atee itti qophaa'uu qaba. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa hangas jennee sagantaa keenya guyyaa irraa odeeffannoo eegalla. odeeffannootti aansee hidda lafiisa oromoo addeessaa sa'idiin kan nuuf dhiyaattu kanatti aansuun kutaa lammaffaadha. kanatti aansuun immoo darsii Dr. Yusuf Nuuree Dammaadhaa kutaa 10ffaatu nuuf dhiyaata. itti aansuudhaan obboleettii teenya sabboontuu walloo gaafii deebii inshaallah ilmi islaamaa irratti waan nu gaafachuu ta'a. inshaallah sanillee kanarratti hirmaadhaadhaa irraa qooda fudhadhaa isiniin jenna. amma gamumaan gara odeeffannootti isin dabarsa. turtiin keessan odeeffannoo waliin haa ta'u. أنت الله يا رب النجيسا نفطر مدون نباسر الرقيسا أنت الله يا رب النجيسا نفطر مدون نباسر الرقيسا مي أجيس انت برسا غربية يمني موسى لندنته نمان تتقافني gocha gara jabeenyaa hidhaa sana haasanii lammii yeroo dheeraadhaaf achitti dararanii nama 400 ol guyyuma takkaanii saaruu kaan rukutanii babaasan lubbuu isaa nuuf dirmadhu nu baasee hamtuu keessaa. lammii roorroo baqatee gara biyyaan baa dhufee roorroonis jalaa nafnee waliin godaanee dhufee xiqqaa fi guddaan jennee caccabsee nu nyaatuuf lafee olii fi gadi ka'ee mirgaa bitaan sallafee mee maaluma keenya tafee baane namummaa keessaa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessaa. kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. oduu guyyaa irraa kasin dhageessan Said Daweeti.
kaaba Oromiyaa godina Walloo Anaarxummaa Fursee Caffaa Jaarraa bakka jedhamtutti kaleessa Oromoo fi Amaarri walitti bu'uun maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Guyyaa dhi'een gaddaas sa'aatima wal fakkaataa akka kaleessaa kanatti sababa Amaarri saawwa Oromoo hatteef Oromoon saawwa keenya nuuf deebisaa jechuun yeroo Amaaratti ergu jarri Amaaraa diddee Oromoo irratti dhukaasa bantee nama rukutte. Namoonni rukutaman kunneen Aliyyi Muhammadii fi Ahmad Hussein kan jedhaman yoo ta'u dhi'een gadda dhukaasa walitti bananii federaalattu addaan baasee ture. Kaleessa irra deebiin Amaaronni Oromoo irratti dhukaasa banuun guyyaa kaleessaa dhukaasa jabaattu deemaa oola jedhan. Lola kana jidduutti namni tokko Oromoo irraa kutamee jira jedhan maddeen keenya kun. Guyyaa dhi'een gaddaa naannoon Amaaraa bulchitoota Oromoo godinichaa walgahii Kombolchatti waame. Sababiin walgahichi hiriira abiin dhi'een gaddaa aanaa Jiillee Dhummuugaa magaalaa Makkannaa keessatti waame sababeeffatuun akka waan hiriirtoota doorsisanii fakkeessuun ummaticha aanaalee hundarraa Kombolchatti walgahanii waamanii doorsisaa akka jiran maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Amaarri godinicha diiguuf akka qarree gubbaa geessisanii jiran namatti mul'ataa jedhan warri qaamaa mootummicha keessa jiran. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa qondaaltota baa'oo akka mana murtii dhiyeessu manni murtii waliigala Oromiyaa ajaja dabarse. Dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa ilaalchisee manni murtii waliigala Oromiyaa Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaatti ajaja dabarse. Qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa ajjeefamuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii hanga yoonaa mana hidhaa jiraachuun beekamaadha. Hidhamtoonni siyaasaa kun manni murtii mirga wabiin akka ba'an taasisee erga ba'anis poolisiin qabee hidhee ergasii bilisaan akka ba'an manni murtii ajajus ajajni mana murtiin kabajamne. Manni hidhaa sabbataarraa baafamanii gara magaalaa Moojoo geeffamanii hanga yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiru. Dhaddacha guyyaa irraa ooleen manni murtii waliigala Oromiyaa dhimma hidhamtoota siyaasaa kanneenii irratti ajaja dabarseera. Galmeen har'aatti kan buleef yoo koomishiniin poolisii Oromiyaa hidhamtoota kanneen dhiyeessuu danda'eef eeguuf ture. Haa ta'u malee koomishiniin poolisii Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa kanneen dhiyeessuu hin dandeenye. Sababa hin dhiyeessineef isin ibsine. Ajaja manni murtii gara koomishinii poolisii Oromiyaatti barreesse kanarraa hubachuun akka danda'ametti ajajni manni murtii poolisiidhaan kabajamuu dhabee mirgi lammiilee sarbamaa jiraachuudha. Dhaddacha bitootessa 4 bara 2013 ooleen hidhamtoonni siyaasaa kun akka bilisaan lakkifaman ajajni darbee galmeen cufamee ture. Murtii kana manni murtii dabarsee koomishinii poolisii Oromiyaatiin hojiirra ooluu dhabuun ibsameera. Ajajni mana murtii kabajamuu dhabee hidhamtoonni maaliif akka mana hidhaa tursiifaman itti aanaan koomishinii Girmaa Galaan qaamaan dhiyaate maaliif akka ajaja mana murtii hin raawwachiifne yookaan hin raawwanne deebii akka kennu yeroo 4 beellamamee kan ture ta'us argamuu hin dandeenye. Itti aanaan koomishinaraa sababa hojiitiif biyya alaa deemeera jedhamee sababni dhiyaataa ture dogongora ta'uu fi biyyuma keessa turuusaa akka mirkaneeffate manni murtii waliigala Oromiyaa ajaja kanaan ibseera. Hidhamtoonni kunniin iyyanni isaanii ilaalamaa waan jiruuf koomishiniin poolisii Oromiyaa qaamaan akka dhiyeessu beellamni adda addaa yeroo 3 kennamuunis ibsameera. Ajajoonni ibsaman kun karaa koomishinii poolisii Oromiyaa hojiirra waan hin oolleef hoogganaan mana hojii koomishinii poolisii Oromiyaa qaamaan dhiyaatee mirkaneessuun waan barbaachiseef ajaja dabarsuun barbaachisaa ta'uu manni murtichaa ibseera. Haaluma kanaan koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa hidhamtoota kanneen qaamaan dhaddachatti akka dhiyeessu ajajni darbeera. Akkasumas beellamatti aanu irratti koomishinarichi qaamaan dhiyaate sababa manni hojii inni hoogganu ajaja mana murtii raawwachiisuu hanqateef akka ibsu ajajameera. Beellamni itti aanu gaafa bara 2013 ji'a 7ffaa gaafa guyyaa 20tti qabameera. Artist Haacaaluu Hundeessaaf badhaasi giraamii kenname. Akka addunyaan namoota beekamtiif jaalala horatanii bara kana boqotan kanneen badhaasa giraamiif dhiyaatan keessaa tokko ta'uun Haacaaluun galmee sana keessa seenee jira. Badhaasichas argate. Eegaa hordoftoota keenya oduun guyyaarraa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa waan waliin turtaniif galatooma. Maashaallah tabarakallah buleessa keenya Sayyid odeeffannoo nu dhageessisuu keetiif galata argadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma isin jenne qophiilee hafanii waliin wal duraa boodan itti aansinee kan isin biraan geenyu ta'a. Qophiilee hafanii waliin turtii gaarii isin jedha gama kiyyaan. Alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya. Sagalee ummataa waliin ifa fuuldurri keenya
بسم الله مكا ربي تينن كاسا يو ربي فدوا مدنا جينيا هاسا دمكا يا سبا مال تسر فسا أدوين سديقوف شر ستباسا شر ساني شري بيكي عالمي كينيا سقل أمتا ولين إفاف در كينيا ميدقني سونتاني ميدقني أسقيني رورو وقادرا وكاممني تيني والله هنجرو ركون رنجيني والله هنجرو دبين رنجيني صوم الدين جينيا دفي بيان جيني أما سرراني جرا لا تيوم لفقينيا سقل أمتا ولين إفاف در كينيا الحمد لله فارون كربي كينيا بنن تي في راديو مدنا كينيا سقل أمتا ولين إفاف در كينيا راديو مدنا كينيا قافلة دادا كنسيك إيسو كراسة الفاتحة برم سكر قلتني قافي إفا بريدا لسنك قباو برنانك مهردوكتن كبجان سنقافلنا kun qophii gaafii sagantaan gaafii deebii torbanitti yeroo tokko kan isinii dhiyaatu yoo ta'u Gaafilee kana haala salphaadhaan kan hordoftan karaa WhatsApp, YouTube, Telegram fi karaa Facebookiitiin kan isin biraan geenyu ta'uu isin beeksisna. Raadiyoo Madda Nageenyaa sagalee hawaasa keenyaa. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota fi hordoftoota reediyoo madda nageenyaa akkam jirtu bakkuma jirtanitti nagaan keenya isiniif haa baay'atu jecha hirmaattoota torbee darbee akkasii gadiiti inshaallah. Muhammed Ahmed jiraata Saudi Arabiyaa magaalaa Wadii Dawaasir irraa deebii guutuu deebisee jira. Saanii Hasan Aliyyi jiraata Saudi Arabiyaa magaalaa Naajiraan irraa deebii guutuu deebisee jira. Ahmed Bakkajja Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa deebii guutuu deebisee jira. Muhuddin Muhammad Saudi Arabiyaa magaalaa Wadii Dawaasir irraa deebii guutuu deebisee jira. Muhammad Hussein Wallo magaalaa Saudi Arabiyaa Wadii Dawaasir irraa deebii guutuu deebisee jira. Obboleessa keenya tokko maqaa isaatillee nuuf hin himne innillee deebii guutuu deebisee jira. Ahmed Ali Yusuf jiraata Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa deebii guutuu deebisee jira. Hirmaataa torbee darbeeti akkasuma Muhuddin Muhammad torbee darbee irratti guutuu deebisee jira. Deebii wajjin turtii gaarii. Gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam Makka keessatti tawhiidaaf yookiin tokkichummaa Rabbiitiif uummata Qurayshii waggaa meeqa waaman? Deebiin isaa waggaa 13. Gaaffii lammaffaa Asmaa intalli Abubakar Saddiiq radiyallahu anha haadha seenaa maalii jedhamtee beekamti? Deebiin isaa haadha sabbata lamaa. Gaaffii sadaffaa yeroo maqaan sahaabootaa dhahamu maal jechuutu nurra jira? Radiyallahu anhu jechuun nurra jira. Gaaffii afraffaa maqaan Abubakar Saddiiq jedhamu kana eenyu kan moggaaseef? Rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. Gaaffii shanaffaa maqaan sahaboota osoo ganda addunyaarra jiranii isin warra jannataati jedhee Rabbiin isaan keessa kan khulafaa ur-raashidiin ta'an tarreessi jedha. Tokkoffaa Abubakar Saddiiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Nagaaf rahmanni Rabbi isaan irraa jiraatu. Gaaffii guyyaa har'aatti achi sin dabarsa nafaana tura. Gaaffiin tokkoffaa harkaan Islaamaa meeqa? Barreessi yookiin tarreessi. Gaaffii lammaffaa dubartoota keessaa kan dura shahiida tahe eenyu? Gaaffii lammaffaa soddaan rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam kan yeroo lamaa tahe eenyu jedha. Gaaffii afraffaan ayata dura bu'e ayata maaliiti jedha. Gaaffii shanaffaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo meeqa hajji godhan jedha. Egaa hordoftoota keenya gaaffiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata akka irratti hirmaattanii qooda guddaa irraa fudhattan abdii qabna. Inshallah Rabbi isinirraa haa jaalatu. Jazaakumallahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Fi amaanillah.
يا الله سمي تربى والقبة تاسسي يا كالنبي يونس قرا جويتي باسي نبي الله إبراهيم إبدا يساف تاسسي بردا وسلاما كيسا ديمسيسي حقا قبدا فانسي فارسي يا إلهي ندقيسا لمي كنيا نفاسي داكيسا يا رحمن برحمتي. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa wal duraa boodaan caqastanii akka itti gammadanii jirtan abdii qabna. Saganticha wal duraa boodaan kan isin biraan gahaa ture ana obboleessa keessan Muhee Callaadha. Haga sagantaa birootiin walitti deebinutti jireenya gaarii keessa nuuf jiraadha. Milkii addunyaa akhiraa argadhaa. Diina keessan injifadhaa isiniin jenna. Inshaallah hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الله يا رب النقيسا نفدر مدو نباسي أمتو كيسا دام سكون أفدق يا إرقاساتي سبتا أجب المنما أكم غرا جباتا هذا سبيتكو كان نجين يا متا دائما يشي ولي من دات دربتا بلاف دي بونقبتا هل كان يسكر كيسا نفدر مدو نباسي رو كيسا لكن الحمد لله شكر ربي آقه سلاك المناماتي لبون تقرنقه كان ربي جدي مالي كان المنامانته كان فدشو مشارة لا شريك له شكري نساقه توكيش إركيسا نفدر مدو نباسي راكيسا مهجي ربي كينيا الله الرحمن سينا نبي يوسف لا يا إخواني وقامي كاتما هداتي دررني بود ربي تاسسي هوقنا بيسني جرس ابن جالة سني يوم نفتاسسا كسا نفدر مدو نباسر روكسا باني لبا جبلا في تسافان كره جالني وسنتاني قبما طفا كره kan dheerinni isaa fagoo laaltee lafa nagarree gubbaa tataa'u malee gaafa geekkuuf nun barree silaa wanti hin dabarree hin jiru duniyaa keessa nuuf dirmadhu nu baasiidhaa keessa anta Allahu yaa Rabbi dhageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessa anta Allahu yaa Rabbi dhageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessa mee achis hin dabarsa gara biyya yamanii musaaleen danda'u numan tuttuqaafanii gocha gara jabeenyaa hidhaa sanaasanii lammii yeroo dheeraadhaaf achitti dararanii nama 400 ol guyyuma takkaanii saaruu kaan rukutanii babaasan lubbuu isaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa lammii roorroo baqatee gara biyyan baa dhufe roorroonis jalaa nafne waliin godaanee dhufe xiqqaa fi guddaan jennee caccabsee nu nyaatuuf lafee olii fi gadii ka'ee mirgaa bitaan sallafee mee maaluma keenya tafee baane namummaa keessaa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessaa waan nuti takka yaanne nurra geenyaan agarree hidhamne ajjeefamna waan balleessineen barree jiraanne jiruun agarree duunee lafarraan tarree jibbamne tuffatamne akkuma duutuu saree takkuma yoom agarree waan kanarra abaasaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa yaa kan lakkoofsa biyyee lafarraa kana beeku zaalimaa fi mazluumaa kan gaafii malee beeku rakkina keenya kana rabbumti nuufaa beeku rabbii keenya malee namni namaaf hin beeku rabbummaan nuufaa beeku haalamma jirru keessaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa يا ربي يا الله مكاكيتين سوامي هركسي تلقبدي يا ربي نادقهمي لمي سبا مسلمة هداتي دررمي جرنو الرافتو ساتنو ياددومي هممت دنيا الراديمي أسو يادو أهلي سا نفدر مدو نباسي همتو كيسا أنت الله يا ربي نقيسا نفدر مدو نباسر الركيسا أنت الله يا ربي نقيسا نفدر مدو نباسر الركيسا نفدر مدو نباسر الركيسا نفدر مدو نباسي أمتو كيسا